Hello guys, an ifargan gudataadha. Channelii YouTube ifargan tech irratti akkuma beektan har'aan kana barnoota baay'ee barbaachisaa developerootaaf akkasumas namoota guyyaa guyyaatti intarneetii fayyadamaniif baay'ee barbaachisa jedhee kan hin yaade qabadhee dhufeera. Kunis konseptii intarneet piroogiraamingii faana kan wal qabatudha. Maal qabadheen dhufee kuukii kan jettu qabadheen dhufee yeroo danuu namoonni barnoota kompiitaraa aga tokko sadarkaa levelittis ta'e sadarkaa digriittis baratan session and cookie waan jedhan osoo hin dhagahin hin oolanii baay'een isaanii immoo project isaanii keessatti itti fayyadamaniiru. Baay'een isaanii immoo intarneet irratti ni argu jedhee yaada. Har'a waa'ee kanaa wal qabsiisee waan hin haasa'u qabu jira. Har'a waa'ee kuukii qofa haasawaa yoo yeroo nageesse yoo yeroo naaf eeyyamte immoo akkaatuma kanaa wal qabsiisee waa'ee sessionii illee ni haasawa. Garuu konseptiin sessionii fi kuukii waan gargar ba'u miti. Yeroo waa'ee sessionii haasofnu kuukii kaasuun keenya dirqama. Keessumaa immoo yeroo waa'ee kuukii haasofnu immoo seshiniin wanta biraa hafu miti jechuudha. Okay, yeroo namoonni konseptii waa'ee kanaa haga takka beekan illee kuukii akkamitti ilaalu akka faayidaa dhabeessaatti ilaalu. Maal jedhama kuukiin biroozerii kilaantii irratti yeroo kuufamu seshiniin immoo serverii irratti dhaqee kuufamaa jiru. Kanaaf biroozerii kilaantii irratti kuufama kan jettu kun akka waan hagam baay'ee barbaachisummaan isaa gadaanaa ta'etti namootatti wanta dhagahamuuf hagana bakka ittiin kennan jechuudha. Garuu kuukiin haga namoonni yaadanii olitti baay'ee daanjarasiidha jechuudha. Hojiin isaa baay'ee wanta faayidaa qabeessa akkasumas immoo wanta hamaa ta'e waan ta'eef sirriitti beekuun barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenya tokko isiniif haa himu. Biroozeriin baay'ee yeroo isin fayyadamtan miila jalatti yookaan gubbaatti akkasiniin jedha. To use this website we want to collect your cookies jedha. Achiin booda okay jettu agree to our cookies kan jedhu irratti okay yeroo ittan information isin browserii sanarraa qabdan guutummaa isaa maal godha jechuudha gara serverii isaatitti fudhata jechuudha. Tooftaa kanaan kuukii keessan sassaabuu jiru. Kuukii jechuun daataa sanadha. Daataan kun hagamii saayizii ishii kiiloobaaytii 4 kan taate baay'ee xiqqoodha jechuudha. Isheen kun immoo eessarratti kuufamti? Hard diiskii kompiitara keessanii yookaan immoo bilbila keessanii irratti kuufamti jechuudha. Client side irratti kuufamti. Garuu serveriin kun tooftaalee garaa garaatti fayyadamee isa biroozerii keessanii irratti yookaan immoo hard diiskii keessanii irratti kuufame kana gara saatitti fudhachuu danda'a jechuudha. Okay, websaayitoonni maaliif kuukii fayyadamu kan jedhurraa yookaan kuukii kan fayyadamaniif yuuzarii tiraak gochuudhaaf kan isaan fayyadaman yookaan immoo yuuzarii eenyummaa isaa beekuu waa'ee isaa beekuudhaaf fayyadamu. Wantoota isaan fayyadaman keessaa waan muraasa isiniif himaa. Inni calqabaa atamma biroozerii kiroomii jedhamu tokkoon websaayitii tokkotti seentee eegga waa tokkorraa search gootee argatteen booda yeroo ati waa tokko irratti search godhu gara serveriitti ergaa serverii bira deemee daataa sassaabee sii fida jechuudha. Yeroo daataa sassaabee sii fidu eenyummaa kee wajjin geessa. Eenyummaa kee sana immoo at least yoo xiqqaate username password yookaan emailii kee yoo kompiitara kee sanarraa dhabe maal fuudhee deema jechuudha. IP adreesii kee fuudhee deema jechuudha. IP adreesii kee fuudhee yeroo inni deemu maal sii kennu ID sii kennu. ID yeroo siif kennan ID sanaan wanta ati search goote akkas siif deebisu jechuudha. Guyyaa lammaffaa yoo ati dhaqxee wanta sana search gochuu barbaadde ID lammaffaa siif kennuun hin barbaachisu. ID dhuma sessionii kee isa gaaf guyyaa duraatiin maal godhu jechuudha waan ati barbaadde siif kennu jechuudha. Yeroo kana baay'ee serveriin isaanii baay'ee saffisa. Hojiin serverii sanaa baay'ee waan gadi xiqqaatuuf haala kanaan itti fayyadamuu danda'u jechuudha. Inni lammaffaa immoo filannoowwan ati websaayitii yookaan immoo siisteema sana irratti gaggeessite beekuudhaaf. Fakkeenyaaf wanta tokko yeroo fayyadamtu laanguweejii tokko yeroo fayyadamtu feesbuukii isiniif haa fudhadhu feesbuukii fayyadamuudhaaf calqaba seentee afaan jijjiirta laanguweejii kan jedhamu. Laanguweejii gara afaan oromootti yoo jijjiirtee achiin booda feesbuukii kee cuftee yookaan bilbila kee yookaan kompiitara kee switch off gootee yoo banteeyyuu isaan maal godhu jechuudha hin dagatanii jechuudha laanguweejii ati filatte sana. Laanguweejii sana maal keessatti qabataniiru sessionii kuukii irratti qabatan. Kuukiin sun eessa jira? Hard diiskii kompiitaruma kee yookaan bilbila kee irra jira waan ta'eef hin dagatanii jechuudha. Yeroo ati gara websaayitii sanaatti seente information kee achi argatu.
Lammaffaa immoo interestii wantoota ati kanaan dura hojjette tiraakii kan kee jechuudha. Fakkeenyaaf warreen akka Amazon yookaan immoo online selling product warreen hojjetan kun informationii fi filannoowwan ati kanaan dura filatte itti fayyadamanii maal godhu jechuudha. Achirratti kuusuu yeroo ati dhufte yeroo ati lammaffaa deeftee gara weebsaayitii isaanii dhuftu filannoo keessa kanaan dura ni beeku jechuudha. Kanaafuu baay'ee isaan rakkisu jechuudha. Fakkeenya kan biraa isiniif haa fudhu feesbuukii yoo isiniif fudhadhe faayidaa kuukii isinii himuuf feesbuuk irratti loogin ni gootu. Agga dandeessan fayyadamtanii kompiitara keessan yookiin bilbila keessa cuftanii achi keessu borumtaa isaa dhuftanii feesbuuk irratti yeroo okkeettan bakkee looginiitti goodan isin hin geessu. Kallattumaan eessa isin geessa jechuudha. Gara hoom peejiitti isin dabarsa jechuudha. Weebsaayitiin hundiyyuu akkasuma feesbuuk qofa otoo hin taane loogin godhi isin jedhu yookaan garuu gaafa guyyaa calqabaa dirqama iddoo loogin isin geessa. Maal godheera jechuudha. Seeshinii keessanitti fayyadamee kuukii istoor godheera. Gaafa lammaffaatti isin loogin gochuu barbaaddan kuukii keessanitti fayyadamee seeshinii keessan seet godha jechuudha ofiisaatii isin hojjechiisu. Akkaataa kanaan kuukii fi seeshiniin waliin fayyadamuu danda'u jechuudha. Loogin irratti inni kan biraa immoo maaliif fayyadamu yoo inni weebsaayitoonni baay'een kuukii maaliif fayyadamnu inni viyuu lakkaawwachuudhaaf. Fakkeenyaaf ati har'a seentee weebsaayitii tokko yookaan immoo hojii tokko yoo ilaalte yookaan immoo piroodaaktii biloogerii tokko yookaan hojii biloogerii tokko yoo ilaalte nama meeqatti ilaale kan jedhu hin kaawwatu. Akkuma argaa jirtan yeroo ammaa kana viyuu wanti jettu faayidaa guddaa qabaachaa dhufteetti itti kaffalamaallee jira yeroo danuu. Fakkeenyaaf feesbuukii yoo fudhattan yuutuubii yoo fudhattan hojiiwwan biloogerii garaagaraa fi weebsaayitii garaagaraa yoo fudhattan viyuudhaanii jechuudha kan kaffalamu baay'eensaa. Kanaaf viyuu keessan tiraak gochuudhaaf maalitti fayyadamu jechuudha. Kuukiitti fayyadamu jechuudha. Kuukii keessan seet godhu aayidii isinii kennu aayidii sana lakkaa'amaa jiru kan nama baay'ee akka seet godhe isaan immoo kuukii seet ta'e kana gara serverii isaaniitti fudhatu jechuudha. Fakkeenyaaf hati ganama seentee wanta tokko viyuu gootee yoo baate ammas guyyaa lammaffaatti deebitee viyuun godha yoo itti lama godhu jechuudha. Tokkichuma maaliif aayidiin tokkodha waan ta'eef aayidiin kuukii keetii tokkuma waan ta'eef akka nama lamaatti lakkaa'uu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo tokko yuutuub irratti kan gadhiifame amma ilaaltee kaatee viyuu tokkotti lakkaa ammas irra deebitee viyuu lammaffaan galmeessattee yoo ilaalte inni akka viyuu lammaffaatti lakkaa'u. Maaliif aayidiin kuukii keetii tokkichuma wal fakkaataadha waan ta'eef akka nama lamaatti sin lakkaa'u jechuudha. Si beekan karaa kuukii kana si qabee jira jechuudha. Viyuu isaanii ittiin lakkaawwachuu fi kan isaanii kuukii fayyadaman jechuudha. Akkuma calqaba kaasuuf jedhe weebsaayitii baay'ee yeroo seentan kuukii keessan galmeessaa jedhanii sin gaafatu yoo barbaadde accept goota yoo barbaadde decline goota. Kuukii koo weebsaayitii keessa kaa'uun barbaadu yoo diduu dandeessa jechuudha. Garuu weebsaayitiin baay'een akkamidha yookaan immoo siisteemoonni baay'een dirqama yoo ati kuukii kee weebsaayitii isaaniirra ol hin keenye akka ati weebsaayitii isaanii seentu siif hin eeyyaman. Fakkeenyaaf yuutuubiin dirqama kuukii si keessisa. Googiliin dirqama kuukii si keessisa. Akkasumas kanneen kana fakkaatan ni jiru. Facebook illee dabaluu ni dandeenya. Yoo kanaafuu biroozeriin kee maal godhaa akka isaan dirqama si keessa waan beekuuf difooltii ofiisaatii kuukii eeyyamaa jechuudha. Yeruma ati biroozerii sanatti seentee doomeen neemii sana fakkeenyaaf youtube.com jettee search gaafa godhu kuukii eeyyamee seensa jechuudha biroozeriin sun. Sababni isaayyuu otoo kuukii kee seetin godhin gara sanatti seenuu hin dandeessu waan ta'eef jechuudha. Isaan immoo viivuu waan itti fayyadamuuf dirqama si keessisaa jechuudha. They are aggressive in an issue of cookies. They force you to set your cookies without your choice. So the browser defaultly allows your cookies to be stored on your hard disk so that that domain accesses your cookies or your information on that disk and they bring to their own servers. Kana ta'a jechuudha achirratti fudhatu. Akkuma kanaan dura jechaa ture ammas irra adeebi'u warreen kuukii sana istoor godhan maal fa'aa istoor godhu paaswoordii, intirestii, foontii ati fayyadamtillee, kalarii ati fayyadamte, baakgiraawundii ati fayyadamtillee fakkeenyaaf yoo jiimeelii fayyadamne yookaan googil meelii fayyadamne feesii sana kastamaayis godhattee fayyadamuu dandeessa, baakgiraawundii isaa jijjiiruu dandeessa. Wantoota ati goote sana hundumaa
maalirratti qabatu jechuudha. Gara serverii hin deemu. By the way, kiliyaantiidhuma kompiitara yookaan immoo haardi diiskiidhuma kompiitara keetirratti istoor ta'etu achi siif hojjeta jechuudha. Inni kan biraa immoo liinkii ati kiliik godhi yeroo danuu maal godhu kalarii isaa jijjiiru. Kalariin isa gurraacha yoo ture gara biluutti jijjiiru kan daawwatame jechuudha. Liinkii daawwatame. Kanallee maal godhu jechuudha. Kuukii irratti ol kaa'u jechuudha. Gaafa guyyaa lammaffaa gaafa daawwachuudha itti daawwatameera. Lammaffaa serverii gaafa bira seerchii dhaqu haala salphaan akkasii deebisa jechuudha. Dura kuluudirra jira waan ta'eef wanta kanaan dura seerchii goote jechuudha. Wanti addaa amaloota kuukii keessaa inni tokko doomeen ispeesifikiidha. Fakkeenyaaf ati yuutuubii yeroo seentu seeshinii kee kaayera yoo ta'e seeshinii yuutuubiin sirraa fuudhe feesbuukiin hin fudhatu. Innis lammaffaa si keessa jechuudha. Yookaan immoo weebsaayitii kan biraa googiliin kan kaa'e feesbuukiin hin fudhatu. Doomeen neem ispeesifikiidha. Doomeeniin mataa isaatiin si keessisaa jechuudha. Kanaaf waan duratti hunda'u. Akkasumas biroozir ispeesifikiidha. Fakkeenyaaf seeshiniin ati weebsaayitii tokko Mozilla Firefox irratti keesse gara Chromeitti yeroo dhuftu haaraa si gaafata. Sababni isaayyuu biroozerii irratti hundaa'a waan ta'eef inni ati biroozerii tokko irra keesse biroozerii kan biraa irratti maal hin ta'u jechuudha hin hojjetu jechuudha. Okay, amma faayidaawwan isaa fi miidhaa isaa irratti haa mari'annu. Inni calqaba faayidaa isaa yoo isiniif ka'u weebsaayitiin si bara siin jedheera. Kuukii kee akkuma fudhateen si bara. Yeroo si bare odeeffannoo ati yeroo yerootti doomeenii sanarraa barbaaddu maal ta'a jechuudha. It is very fast. Yeroo sirratti hin fudhatu haala salphaadhaan maal godha jechuudha. Haala salphaadhaan informationii sana sii fiduu danda'a jechuudha. Inni kun in terms of time it is very fast. Kabiraammoo maalirratti seef ta'a inni irraa haardi diiskii kan keetirratti seef ta'a. Haardi diiskii kan keetirratti seef waan ta'uuf yoo serveriin fail ta'e yookaan yoo serveriin kiraash ta'e illee daataan keessuun hin badu jechuudha. Fakkeenya isiniif haa fudhadhu. Ati biroozerii kompiitara keetii irratti feesbuukii kee loogiin gooteetta. Guyyaa ta'e tokko serverii warra feesbuukii kiraash ta'a yookaan immoo fail yoo ta'e fail ta'ee guyyaa lama turee gaafa guyyaa sadaffaatti yeroo dhufu informationii ati feesbuukii biroozerii sana irratti fayyadamtee feesbuukii keetiif seet goote hin irraanfatu jechuudha. Fakkeenyaaf serveriin kiraash ta'ee yoo deebi'e feesbuukiin biroozerii kee irra jiru irra deebi'iitii akka haaraatti loogiin godhi siin hin jedhu. Sababni isaayyuu kuukiin kee biroozerii kee irratti istoor ta'ee jira waan ta'eef isuma fayyadamee maal ta'a jechuudha amma seena malee akka haaraatti sin gaafatu jechuudha. Kana maal jennee konkuluud gochuu dandeenya? Yoo serveriin fail ta'e illee daataan kee sun yookaan immoo kuukiin kee kiiloobaaytii 4 ishiin taate sun eessarratti istoor taate jechuudha. Haardi diiskii keeratti kanaafuu informationiin sun hin dagatamtu jechuudha. Waa'ee dhugaa waa'ee kuukii keessaa immoo tokko yoo isiniif himi otoo gara disadvanteejii isaatti hin darbin kuukiin yeroo danuu kompiitarri kuukii gara 20 biroozeriin tokko jechuudha. Kuukii baay'inni ishii 20 ta'e qofa kaa'a. Kiroomiin kanarraa kan darbes kaa'uu ni danda'a jedha maddeewwan garaagaraa. 20 kaa'ee 21ffaa kuukiin biraa yookaan wanti biraa yoo dhufe maal godha jechuudha. Isa calqabarraa balleessitu 21ffaa sana gara 20 kaa'a. Ammas kan biraa yoo dhufe isa calqabarraa balleessitu ol butaa deema jalaa baballeessaa deema jechuudha. Okay, akkas gochaa deema. Faayidaawwan kuukii miidhaawwan kuukii keessaa yoo ilaalle immoo yeroo danuu jechuudha. Biloogiroonni baay'een yookaan weebsaayitiin baay'een informationii namootaa yookaan odeeffannoo namootaa haala hin taaneen haala hin eeyyamamneen fudhatu. Maal godhuu wanta guurratan kana hin gurguratu. Bakkeewwan garaagaraatti yookaan immoo daataa garaagaraatiif gurguratu informationii namaa jechuudha. Haala hin taaneen kuukiitti fayyadamanii guuranii kun baay'een barbaachisu. Inni taan immoo sardi paartii waan jedhamu jira. Fakkeenyaaf geemii tokko ni yaadattu yoo ta'e feesbuuk irratti oh my god jetti OMG jechuudha. Bar dhuftu maal taata ijoollee meeqa qabdaa nama meeqa si jaalataa nama meeqa wantoota akkasii kanneen jettu sardi paartii warreen jedhaman wantoonni weebsaayitii garaagaraa irra jiru. Fakkeenyaaf feesbuuk irra sardi paartii baay'ee jira mana dhibbootaa fi gara kumootomaatti kan lakkaa'amuuf jedhan danuu isaanii jira. Isaan jechuudha.
yeroo danuu eeyyama kee malee daataa feesbuukii kee irra jiran sana yeroo isaan sassaabantu jira. Fakkeenyaaf oh my god yeroo isin feesbuuk irratti taphattan daataawwan isin feesbuuk irraa qabdan paaswordii keessan dabalatee yuuzarneemii keessan dabalatee akkasumas seeshiniiwwan keessan garaagaraa dabalatee inni fudhataa jechuudha. Fudhatee serverii isaarratti istoor waan godhatuuf inni immoo daataawwan keessan fudhate sana maal akka inni godhu hin beektan jechuudha. Kun seriously it has a riskii qaba jechuudha. Yeroo sardi paartiin kun garuu tooftaawwan ittiin sardi paartii kana cufnu ni jira. Isa kana immoo yeroo arganne itti fayyadamuu dandeenya. Yookaan immoo ani isinii ibsuu danda'a jechuudha. Akkaataa kamiin akka sardi paartii weebsaayitiiwwan garaagaraa irra cufan akkasuma baay'inaan illee feesbuukii waan fayyadamnuuf sardi paartiiwwan feesbuukii irra jiran akkaataa kamiin ofirraa cufnu. Wanti tokko immoo wanta seeshinii inni fayyadu keessaa yoo isiniif hime yeroo danuu weebsaayitii garaagaraa irra yeroo seentan like us on Facebook jedhee mallattoo laayikii feesbuukii poostii isaanii gajjallaa kaawwatu. Yoo iddoo sanatti dhaqxee kiliik goote yookaan laayik yoo goote laayikii sana eessatti dhaqee lakkaa'e jechuudha. Feesbuuk irratti lakkaa'e jechuudha. Kun akkaataa kamiini feesbuukiin maal godhe jechuudha. Kiukii isaa fuudheetu doomeenii sanarra geesse kaa'aafi jechuudha. Yeroo kaa'e daataa doomeenii sanarraa sassaabee gara feesbuukiitti fida jechuudha. Infoormeeshinii amma kana guutuu maal godha jechuudha. Akkaataa kanaan wal jira daddabarsuudhaaf nu fayyada jechuudha. To conclude, cookie is very dangerous. Baay'ee daanjarasiidha. Agarsiis yaaddaniin holiitti jechuudha. Dhumarratti barnooti ani dabarsuu barbaadu developperoota qofa kan ilaallatudha. Asirratti namoota ekspiriyaansii koodingii qaban jechuudha. Akkaataa kamiin kookii kana hojjenna kan jedhuuf kookiin hin barreeffama. Koodii kee keessatti barreessitaa. Maal akka kiraak gochuu barbaadu hin barreessitaa. Fakkeenyaaf yuuzarneemii nan barbaada, paaswordii nan barbaada, akkasumas immoo faristineemii fi laastineemii nan barbaada yoo ta'e kolomaniiwwan jiru kolomanii sanarra keessatti maal godha jedhu seet kuukii jettee barreessita. Seet kuukiin kun vaarabiliiwwan of keessaa qaba. Neem, doomeen akkasumas ekspaardiitii illee ni qaba. Waan akkasii jettee eega koodiisaa ilaaluu dandeenya. Sagantaa itti aanutti qabadhee akkaataa kamiin akka kuukii kood godhan isinii ibsuu danda'a. Garuu ofii keetiin barreessita. Weebsaayitii keessatti eega barreessitee yeroo dhaqee kiliyaantii namaa yookaan immoo kompiitara namaa irratti raan ta'u gara serverii keetiitti maal godha jechuudha. Sii fidaa jechuudha daataawwan achirra jiranii. And the exciting thing namoonni danuun keessumaa barattoonni kompiitar saayinsii fi infoormeeshin teeknooloojii wantoota akkasii wal qabatan baratan piroojeektii isaanii irratti kuukiin fayyadamanii seeshinii irratti kan isaan xiyyeeffatanii akkasumas eevaaluweetaroonni garaagaraa fi barsiisonni maal irratti xiyyeeffatu seeshinii irratti xiyyeeffatu. Namni tokko loogin yoo godhe seeshinii isaa ol kaa'a, yeroo loogad godhe seeshinii isaa distirooyi godha. Kanuma biroozerii tokko irratti taabii garaagaraa lama irratti yuuzarneemii garaagaraatiin seet godhee fayyadamuu hin danda'u. Sababni isaa fooldarii tokko ala doomeneemii tokko qaba wanti jedhamu qofadha. Garuu warra PHP fayyadamnu yookaan immoo internet programmingii PHP dhaan serverii isaa warra script goonuuf login gootee akkasumas logout gootee deebiftee login gootee zaampii kee cuftee biroozerii kee cuftee yeroo itti deebitee piroojeektii kee sana raan gootu login otoo logoutiin godhin baate taanaan indegana yookaan immoo irra deebi'ee loginis gaafachuu qabu. Sababni isaayyuu kuukii irratti kuufachuu danda'u qaba ofii isaatii. Garuu serverii zaampi serverii kee cufteettaa baateettaa biroozerii kee cufteettaa haguma ati yeroo hundaa deebitu paaswordii si gaafata login godhee taanaan it's not so much valuable. Kanaafuu maal gochuu qabda jechuudha. Kuukii aga dandeessitti piroojeektii kee irratti hojjechuu qabda jechuudha. Seeshiniin yeroo ati login gootu infoormeeshinii ati ittiin login goote hunda kompiitara irratti qabachuu jechuudha. Seeshiniin kun immoo fuudhee maaliif kenna jechuudha? Kuukiidhaaf kenna jechuudha. Konseptii wantoota kanaa baay'ee haala salphaan kan namaaf galuu danda'u yeroo koodii ta'ee akkasumas immoo siistema raan ta'u ilaalamaa yoo ibsame baay'ee ifa nama ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo itti aanutti kuukiin akkaataa kamiin hojjeta?
kookii biroozerii keenyarraa akkaataa kamiin balleessina hin barbaannu yoo ta'e kookii balleessuu dandeenya biroozerii keenyarraa hard diskii keenyarraa jechuudha. Akkasumas seeshinii keenyas destroy gochuu dandeenya deemnee akkasumas sardi paartii kookisii ofirraa blookii gochuu dandeenya. Wantoota kana fakkaatan kompiitara banee akkaataa kamiin akka hojjetu isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf yeroo itti aanutti wantoota akkasii waliin ilaalla. Har'aaf waa'ee kookii fi seeshinii wanti isin hin galle yoo jiraate koomentii jala kaa'aa. Achi ilaalee viidiyoo irratti hojjechuu danda'a. Bifa koomentiin ripileen isin deebisuu danda'a jedha. Barnoota kanaa fi kana fakkaatan yeroowwan garaa garaatti akkuma haalli naaf eeyyameen qabadhee wanta isiniif dhiyaadhuuf akkasumas baay'ee ni fayyada jedhee waan amanuuf isiniif dhiyeessa. Wanta beeknurraa waliif qonna malee just I'm not an expert but I'm student and I share what I know with you guys. Kanaafuu maal godhu viidiyoo kiyya like naa godhaa, share godhaa, comment illee naaf kaa'aa jajjabeessaa. Akkasumas chaanaalii koo subscribe yoo naaf gootan na cimsitu galatooma isiniin jedha. Ulfaadhaa.